takkaa guyyaa takkitti shakkee hin beeku. Shaanxaa kiyyallee gaafa torbee lamatti galu isaanuma wajjin jechuudha. Isaantu naa sirreessee akkamittiin akka shaanxaan kiyyallee jechuudha uffata baay'ee naa qabachuuti wanta bakka na barbaachisu gara biyyaa fudhadhee galu isaantu naaf dadachaase jechuudha. Isaan yeroo hedduu hin beektu waan ta'eef gara biyya biraa deemu uffata akkaataa ittiin uffata baay'ee jechuudha shaanxaan qabachuu danda'uuni kan isaan naqan jechuudha. Sana booda bilbilallee gara biyyaatti fuudhee kanan galuudha ture bilbiloota 3 ture jechuudha. Korsas irraha hafuthannu Takka lama jedheeni wanta isaan godhanii isinitti hima jechuudha. Shaanxaa koo akkuma na bukkeetti argitan kuni kennaa keessanii yeroo biyya Itoophiyaa galtu asumaan ilaaluutii dandeessu isiniin jedha. Inni abaaboo qabatee jiru kuni erga Itoophiyaa galee guyyaa lama mana Biraazirii koo ture yeroo gara maatiitti jechuudha. Faazirii koo jennee obboleessa koo quxisuu jennee gara baadiyyaa mana keenyatti himalluudha isiniin jedha. Shaanxaan koo immoo kinoo akka kanatti daradaramee jira isiniin jedha. Egaa obboloota koo wanta na mudatirraa isiniif immoo barumsa isinii ta'a jedheeti isiniif qooduti dhufeeti jira jechuudha. Yeroon galubsa kooti haa turuyyuu malee namni jechuudha mudannoo isa mudatirraa gaafa namaaf qoodu isa tokkoof immoo barnoota ta'a jechuudha. Maatiin keessa jiraannu amma kamillee nama gaarii yoo ta'e garuu garaa isaanii yeroo tokko tokko daba yaada jechuudha. Ashamaa harika fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati. Hara kan dhuftan immoo Nooraa baga nagaan dhuftanii hanaa dhufu isiniin jedheera. Subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Akkasuma immoo viidiyoo kana yoo jaallattan immoo laayikii naa godhaatu na jajjabeessaa. Ona guddistanis ani anuma keessan isiniin jedha halagaayyuu hin guddisu. Kanaafiyyuu na jajjabeessaa isiniin jedha yoo jaalala keessan ta'edha. Maal isiniin jechuuf hin dhufee jira yeroon galu keessatti jechuudha bilbiloota 3 kan ta'anii gara Itoophiyaa fudhadhee galuudha fi yeroo galmanni koo dhaqee ji'a 2tti dhiyaatu bitee lafa kaa'ee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yeroo galuudhaaf immoo torbee 2tti galu shaanxaa koo mi'a koo hunduma isaayyuu jechuudha yeroo galuudha kaaniin beektu waan ta'eef garaan nama dhaabata kanuma yeroo kaan jechuudha callisnee teenyu yeroo sana bakka guyyaan illee nuun ga'u halkan dafee hin lixu dhugaa dubbachuudhaaf ani gaafa naqee tooyii galuudhaaf ji'a 2 waan akkasii ji'atti galchu baay'eedhuma tokko hirribni narraa badee yeroon itti jechuudha guyyaa sa'aatii 24 keessatti sa'aatii 3 qofa yeroo nani rafutu jira jechuudha. Hojii hojjechaa oolee bakka baay'eedhuma tokko jechuudha yeroo sana nan qannase iyyuuni haa ta'uyyuu malee jechuudha guyyaa sun ga'ee gaafa torbee 2tti galu jechuudha. Shaanxaa koo mi'a qabu jechuudha mi'an bibbitadhe hunduma isaayyuu itti naqadhee xiqqoo ishii immoo akkamittiin akka shaanxaan qabatu uffata yeroo hedduu jechuudha isaan biyyoota garaagaraa deemu waan ta'eef uffata koo isaantu na gargaaree naaf naqe jechuudha namichatu naaf naqeeyyuuni jechuudha na dadachaasee keessaa. Kanaafiyyuu yeroo sanatti erga sana ammoo jechuudha bilbiloota bitee sana fuudhee gara biyyaa imaluudhaaf chaarjerii itti godhadhee wantoota hundumayyuu appilikeeshinii intarneetii bira hin jira waan ta'eef intarneetiin biyyarra asitti irra mijataadha waan ta'eef iyyuu wanta yeroo hunduma isaayyuu appilikeeshinii irratti gadi bubbuusee feesbuukii immoo wantoota garaagaraa bakka hin barbaachisu kanan jedhu obboloota kootiitii fi kanan fuudhee galaa jiru irratti ergan gadi bubbuufadhee erga bakka nan gala jedhee yeroo guyyaa muraasatu naafee akkasuma immoo shaanxaan koo wanta sin ajaa'ibu keessa qulfii hin qabu ture jechuudha. Qulfii isaan itti naa bitaa jedheeni otoo har'a boru jedhanii shaanxaan koo banaa ture jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani wanti nani shakkes immoo hin jiru jechuudha. Namni tokko ofiisaatiif wanta tokko bakka ofitti amanamummaa qabu waan nama hin barbaadu taanani namni illee wanta kan kiyya sana na jalaa baasa yookiin na jalaa fudhata namni daba narratti hojjeta jedhee too yaadu jechuudha. Akkuma isaa sanatti
wantuma garaa isaa keessa jiru kan inni namarratti yaadu. Namoonni immoo waan dabaa bakka waan tokko tokkotti nama shakkani warroota miidhamanii miidhamni irra ga'e yookiis immoo namoota waan gaariin hojjanne jechuudha. Isa kana keessa isa tokkodha jechuudha. Yookaan warra nama miidhamanii otoo bakka nama amananii kan namni waan hin taane irraan ga'ee fi yookiis immoo kan ofiidha gidiraa garaa isaanii keessaa qabanidha jechuudha. Maatii ani bira jiraadhu kana baay'ee tokko dhugaa rabbiin nan isaan jaaladhalleen yoon isaan itti qabameyyuu hin turu jechuudha. Akkuma maatii kiyyaatti bakka nan dhiisa jechuudha. Waan hundumayyuu daa'immaadhumaan sillee jechuudha. Kanarranii gara isaanii dhufee bakka qe'ee maatii kootii bahee taanan asuman dhufee jechuudha. Gara biraa hundeeme waanuman itti badullee natti fakkaatu jechuudha. Haa ta'uyyuu ballee jechuudha. Mi'a kiyya kana naanaqanii hanananii galaa jiru nan deebi'aadhanii malee achitti hanafaadhanii miti jechuudha. Isaan immoo gara biyyaa yoo galtee hin deebitu jedhanii maal godhanii bilbila koo jechuudha. Otoo nan hin beekin shaanxaan koo qulfii hin qabu waan ta'eef iyyuu bilbila koo keessaa na jalaa baasanii hambisan jechuudha. Gaafa biyya ga'u bilbilli isaan na jalaa baasanii hambisan kun garuu isuma nama makiinoo ittiin jechuudha. Yuutuubii hojjedhu kan nama fayyadamaa jiru kanadha jechuudha. Bilbila yeroo dheeraadhaaf naa tureyyuu isa kanan argee jechuudha. Bilbillu naa argee hin barakatu. Bilbila kana na jalaa baasanii keessaa hambisanii qulfii immoo kan isaan itti naa bitanii isaantu naa bita malee ani iddoo isaallee hin beeku jechuudha. Yeroo sana akka amma kanallee hin babbarre jechuudha. Waanuma kamiyyuu amma gadi ba'ee suuqirra dinnicha waan garaagaraa waan mana kushiina keessa hojjetamu dhaqee na fuudha jechuudha. Yeroo dhabamee dhaqee bahii fuudhinaan jedhanii yeroo sana garuu akka sana miti suuqii qulfii bitanis immoo narraa fagaatee jira jechuudha. Gaafa sana galgala qulfii itti naa bitanii qulfii kootti godhadhee ani umaas wanti nani keessa laaleen jiru shittoo koo bakka wanta na barbaachisu hundumayyuu jechuudha. Bilbila koo dabalatee kanan harka irratti qabadhurraan kan hafe naqadheen jira waan ta'eef iyyuu yeroodhaan jechuudha. Achi gara biyyaa galee shaanxaan koo lama bichaatu naa dhufe jechuudha. Ishee argartan gurraatti lamaan kanatu naa galee tokkichi immoo duubatti na jalaa hafe jechuudha. Akkasuma immoo hiriyyaan koo illee bilbila bittee maatii ishiitiif natti kennitee turte. Akkuma carraa immoo jechuudha bilbilli ishii kan ishiin bittee natti kennite darbeefii jira. Shaanxaan koo lama qofatu biyya naa ga'e kallattii yeroo nani biyyatti bu'u malee duubatti na jalaa hafee guyyaa lammataa gara eerpoortiitti deebi'ee kanarraan fudhadhee jechaadha. Buloota koo yeroo shaanxaa koo banee ilaalu bilbila bakka fuudhu wantoonni ani morma kootitti illee godhadhu hin jiru jechuudha. Birrii waan tokko isa nan dhabe jechuudha. Siruma saayyuun hanga yoonayyuu nan dhabe. Achi ergan gara biyyaa ga'ee shaanxaa koo keessaa nan dhabe asii bilbilli koo achitti na jalaa bu'ee naalaala kutaa koo keessa hin jedhe. Achi bu'an hin jiru laalleerraa wanta tokko yoo naan jedhani akkuma carraa immoo jechuudha. Baadiyyaa iddoon galitti xiqqoo sababa konkolaataan hin jirree fi warroota minaan wantoota garaagaraa fe'uudhaaf magaalaa teenya magaalaa xiqqoo dhufanii isaan yeroo wanta feetanii dhuftanii naaf fidaa koottaa jedheeni maatiidhuma wajjin eessuma kootitti kennine eessumni koommoo waan akkasii hojjeta waan ta'eef inni ijoolleetti naa kennee ijoolleen gadi fidanii dhufanii sana booddee jechuudha. Dhugaa rabbii gaafa shaanxaa isa hafe duubatti hafe keessas barbaadee dhabu baay'eedhuma tokkoon qoramee nan aaree isaan immoo asii bilbila achitti na jalaa fitee ilaala jennaan hin jiru naan jedhanii. Sana booddee garaa kutadhee bilbila isa ofii kiyyaallee harka kootirraa qabu bakka bilbila isa kanaan nama biteef obboleessa kiyyaaf hin bitee obboleessa kiyyaa kennee harka koo duwwaa callisee dhufe jechuudha. Bilbila umaayyuu harka kootirraan qabu deebi'ee. Sana booddee jechuudha yeroo dhufee to'ii kutaa koo seenuudha ka'u balbalumarra jechuudha kaartooniin masaatiin naa godhanii jiru jechuudha. Baay'ee tokko na ajaa'ibe ani takkiyyuu isaan shakku bakka isaanii achii nafti jedhanii shakkanii bilbila koo keessaa hambifatan jechuudha. Kanaaf obboloota koo yeroo dhaamsinan isiniif qabu gara biyyaatti yeroo galuudhaaf jettan bakka jarri kun nu jaallatu nu hamanu akkasuma immoo bakka ilaalcha gaarii nuuf qabu jettanii to'ii adaraa keessan callistanii
shaanxaa keessa bakka mi'a keessa fudhattanii hin bayna. Yeroodhaan mi'a keessa naqadhaa ta'u yeroodhaan qulfii itti godhadhaa isiniin jira. Sababni isaayyuu isaan gidiraa sanitti kutanii gartokkuma fa'aa biraa galtu asanaabbattanii yookiis immoo bakka isin biratti hin deebinu jettanii biraa galtu taane waan hin taane bakka shiishaa wantoota garaagaraa wantoota karaa seeraatiin illee dhorkamaa ta'e shaanxaa keessan keessa kaa'anii gaafa riippoortii keessatti isin harkatti qabamu fuudhanii mana hidhaatti isin gatu jechuudha. Gaafa sana isin yaadni keessa sammuun keessan daandirra bu'ee maatii keessan hariifachaa jirtu maatiin keessan illee isin arguudhaaf mana ba'anii jiru. Akka sanatti biyya namaa kanatti isin hambisuutii danda'u jechuudha. Keessa namaa hin beekani maaliif nama amma ofiidhaaf yaadduu fi amma isaan jaallattu amma amanamtuuf beekta malee isaan amma akkasiif amanaman hin beekta waan ta'eef adaraa keessan of eeggannoo godhaa isiniin jira obboloota koo. Yaanni nan isiniif qabadhee dhufe immoo kana fakkaataa dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa isiniin jira obboloota koo. Waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma. Korsas irra hafuutannu